raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii 1 eegalee hamma sa'aatii 1 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,000 fi 575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Kamultan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa isin dhageessisaa kan isin faana turmoo an iftu galataati. Daandiin qilleensa Eertiraa balallii daandii qilleensa Itoophiyaa akka irraa dhaabbachuu qabu yoo ibsu kan Itoophiyaa immoo sababii tarkaanfii kanaa gaafateera. Loltoonni mootummaa Bilxiginnaa raayyaa ittisa biyyaa fi milishaa jedhaman wabootti harka kennachaa jiraachuun gabaafame. Kanneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerraa amma xumuraatti nooliin tura. Daandiin qilleensa Eertiraa balalliin daandiin qilleensa Itoophiyaa gara isaatti taasisu fulbaana 30 bara 2024 irraa jalqabee akka ittiin dhufne ibsa baasuun beeksiseera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa immoo gama isaatiin sababii daandiin qilleensa Eertiraa murtee kanarra gaheef gaafachuun rakkoo kamuu saffisaan furuuf murannoo qabaachuu ibseera. Mootummaan Eertiraa dhuma baatii fulbaana dhufu kana balallii daandii qilleensa Itoophiyaa gara magaalaa guddoo biyyattii Asmaraatti godhu hunda akka addaan cituu qabu ibsa gaafa adoolessa 21 bara 2024 baaseen beeksisee ture. Daandiin qilleensichaa akka dhorkamu kan murteeffame imaltoota irratti dararaa qindaawaa fi itti yaadame gaggeessuu isaatiin jechuun kan ibse yoo ta'u, itti dabaluunis boorsaan imaltootaa hatamuu irra deddeebiin harkifannaan balallii fi meeshaalee imaltoota irra gahaa turuu eeruun daandiin qilleensichaa imaltootaaf beenyaa osoo hin kaffaliin tureeraa jedheera. Gama biraatiin daballiin gatii tikkeettii bu'uura irratti hin hundoofne mul'achuun murtoo kanaaf sababa ta'uu eere. Ibsi mootummaa Eertiraa kun rakkoolee kanneen akka furuuf daandiin qilleensaa Itoophiyaa irra deddeebiin gaafatamus bu'aa waan hin argisiifneef balalliin daandii qilleensa Itoophiyaa gara Eertiraa taasisu akka addaan citu murtaa'uu ibsichi addeesseera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaas ibsa guyyaa dheengaddaa baaseen xalayaan abbaa taayitaa siviil aviyeeshinii Eertiraarraa isa qaqqabuu eeruun balalliin Itoophiyaarraa gara Eertiraa godhamu fulbaana 30 bara 2024 irraa ka'ee akka dhaabbatu beeksifamuu ibseera. Xalayaan isa qaqqabee sababa imalli kun akka adda citu murtaa'eef kan hin beeksifne ta'uu daandiin qilleensaa kun ibsa gabaabaa adoolessa 24 bara 2024 waaree booda marsaalee hawaasaa isaa gubbaatti baaseen beeksise. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa gabaabaa baase keessatti sababa imalli gara Asmaraa akka adda citu murtaa'ee akka hin ibsamneef himeera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa abbaa taayitaa siviil aviyeeshinii Eertiraarraa sababa murtee kanaa gaafachaa jira. Daandichi ibsa baase kanaan rakkoo kamuu saffisaan furuuf murannoon qaba jechuun ejjennoo isaa ibseera. Abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Eertiraa imaltoonni daandii qilleensaa Itoophiyaa fayyadamuu yaadan fulbaana 30 bara 2024 booda filannoo biraa akka barbaadan yoo ibsu, haga gabaasni kun qindaa'utti garuu gaaffii sababa addaan cituu balallii kanaaf gaafatameef daandiin qilleensa Itoophiyaaf deebii hin kennine. Erga waliigalteen araaraa humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti Piriitooriyaatti gaggeeffamee booda walitti dhufeenyi Eertiraa fi Itoophiyaa laaffachuu eeruun murtoon amma mootummaan Eertiraa fudhate kunis sababa amma tarreeffame kanneeniin osoo hin taane murtoo siyaasaa ta'uu qaamoleen adda addaa ibsu irratti argamu. Mootummaan Itoophiyaa rakkoowwan siyaasaa fi nageenyaa biyya keessaa fi alatti hojjetaa jiruun kisaaraawwan dippiloomaasii guddaaf saaxilamaa jiraachuu irra deddeebiin gabaafamaa tureera. Boruu Lataatu qindeesse. Ilmaan Oromoo qaama loltoota mootummaa Bilxiginnaa ta'uun tajaajilaa turan
kallattii adda addaatiin yeroo garaagaraatti sirnicha ganuun wabootti harka kennachaa jiraachuun barameera. Godina Gujii Bahaa Aanaa Doolaa Mooraa Adaadiirraa gaafa adoolessa 23 bara 2024 milishaan tokko hidhannoo mudhii guutuu fi qawwee AKM tokko waliin wabootti harka kan kennate yoo ta'u, guyyuma wal fakkaataatti godina Gujii Lixaa Aanaa Qarsaattis loltoonni sirnichaa tokko qawwee AKM tokkoo fi hidhannoo mudhii guutuu boombii waliin hidhachuun wabootti harka kennateera. Akka arraanni biyyaalessaa Oromiyaa guyyaa kaleessaa adoolessa 25 bara 2024 gabaasetti lixa shaggar aanaa Ada'aa Bargaa fi aanaa Incinnii irraas gaafa adoolessa 21 bara 2024 loltoonni sirnichaa 4 hidhannoo mudhii guutuu fi qawwee AKM 4 waliin waraana bilisummaa Oromootti harka kan kennatan yoo ta'u, walumaa galatti hanga ammaatti ji'a adoolessa kana keessa qofa miseensonni waraana bilxiginnaa meeshaa PKM tokkoo fi AKM 22 baasanii fiduun wabootti makamaniiru. Galaanee Abdiisaatu qindeesse. Oduu keenya har'aa xumuraatiin goofaatti sigiga lafaa uumameen reeffi namoota argame 257 gahuun mirkanaa'eera. Hanga adoolessa 24 bara 2024tti namoonni du'uun isaanii mirkanaa'e 257 ol caalu aangawoonni naannichaa mirkaneessuu dhaabbata biyyoota gamtoomanitti qindeessaan dhimmoota namoomaa Ochaan ibsa baasee mirkaneesse. Akka dhaabbatichi ibsetti hojiin reeffa barbaachaa fi lubbuu baraarsaa godhamaa jiru ammallee hooggansa aangawoota naannichaa fi waldaa fannoo diimaa Itoophiyaatiin kan itti fufee yoo ta'u, lakkoofsi namoota du'anii 500 akka gahuu danda'u tilmaamameera. Ochaan gabaasa guyyaa kaleessaa baaseen daa'imman waggaa 5 gadi 1320 fi haadholii ulfaa fi harma hoosisan 5293 dabalatee namoonni 15,000 ol ta'an ammallee balaa sigigaa lafaa biraatiif saaxilamoo ta'uu isaanii fi gara iddoo nageenya qabutti dabarfamuu akka qaban akeekkachiiseera. Mootummaa federaalaa aangawoota naannoo fi godinichaa dabalatee gareen madaallii namoomaa dhaabbilee UN jala jiran iddoo sana ga'uun yeroo ammaa deeggarsa taasisaa jiraachuu dhaabbatichi ibseera. Balaa sigigaachuu lafaa rooba cimaadhaan wal qabatee dilbata adoolessa 21 fi wiixata adoolessa 22 ganama mudateen barbaachi reeffa namoota du'anii gaggeeffamaa jiraachuu gabaasaaleen bahaa jiran ni agarsiisu. Boruu Lataatu qindeesse. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.